Ani amman tana ifin fedha beektaa? Ifin jaaladha. Akka fuutee amma mana hidhaatti nan darbine jechuudha. Silkii ta'e amma baneeti bilbilii fi marii jaarsaa fi jaartii waliin qaban waliin hin qabnu naafati. Ji'a 5 guutuu deemtee alamtee. Waliin dhabne maayini giddu jira illee ilmaan kun bakka isaan jiran guutuu natti himuu qabda. yaaddoo amma bakka jirtu bakkatti galtetti hima haa. Rakkinni duraanis haruma keetiin dhufeeti amma immoo garuu atis mana deebuudhaaf shaakali. Alaa namni wallolee gadi deemuun turtu. Nama hundaa doongora deemee makkum ammallee isinuma gara gale malee garan gallee biyyaatti waliin qabanne isiniitu diigee amma maaliin natti namni naa ga'u manarraa jedhu gaadha. Rakkina takka keessa ture bara arabaatitu mana haaree ijaaruu deema abbaa manaatiif beeyjeeni sanillee silaa gargaarsa godhuu fi qabda turte wallaahi hedduu takka rakkatee ture. Gocha keenis sinaabarree rabbamtuu keenan dhageessisini. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu hordoftootaa fi kabajamtoota maatii chaanal keenyaa hundi keessanuu bakkuma jeetanitti egaa salaamtaan teenya ta'uun irraa buqqaateessan haga isin jecha dhagaa arraan tana deebinee dhufnee jirra. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaa harka fuunee daawwattoota hordoftoota maatii chaanal keenyaa jirra jirtu nageenyi keessan badhaadha. Waan haaraa jechuudha isin deebinee dhufnee jirra. Jalqaba irratti jechuudha yaaddoo ani amman tana waan dhufeef tokkoffaa ati mana jijjiirrattee jirta. Mana akkasii jijjiirrattanii hin beekan. Garuu ammoo silkii haasiis hin jedhin jira. Silkii maaliif cufatte? Jalqaba irra tanarraa hin sirrii haa. Eenyurra? Silkii nama hunda yaa cufattee jirta. Haadha manaa ta'e yaa cufattee jirta. Namoota sibiilaa jala cufattee jirta. Kophaa jiraachuu hin danda'amu yaaddoo. Sirraa yoomiin cufadhare? Laa beekamaadha kun dhiisee haa. Ani manatti miilaan na beeka waan ta'eef miilaan hin dhufa waan ta'eef saniif garuu immoo silkii cufattuun yaada namarraa cufachuun gaarii miti. Haati manaa ta'e jechuudha. Mana kee dhufteeti mana duraanii jechuudha. Dhufteeti hogguu dhuftuu mana keessa namni jiru nama birooti. Mana kan sandaite. Mana kan dayite jechuudha. Ati mana kan dayite jettee kofalta. Garuu nama ajaa'ibsaati. Mana dayite hogguu fi ana irraa banaa jettuun ijoolleen maama jettee akka duriitti itti xorreetu hin jirtu. Eenyuun maaliif egaa manni mana arabaatiin beekta. Abbaa birooti. Garuu immoo silkii cufachuun ati eega manarraa guurrattee booda silaatti. Isii taate ishii osoo hin taane silkii irraa osoo hin taane itti bilbiltee manarraa illee gurradde jechuun si qabdi turte nan dhufteeti. Raajuu yaaddoon manarraas bahee jira kaakun manarraas gurratee jira. Siif innis na dho'isatti waan hojjechaa jirtanii jira. Ani immoo isa bikkatti gale waan hin beekneef siin seeraan gaafadha jette. Ani wanni seera fidees hin jirtu. Wanni seera fidees hin jirtu. Maaliif biyya tanatti waan xiqqishoo takka jechuudha bari caalaaf namatti kannaan araba siisuun qallaalidha. Sanuu dhalaan jennan. Ati maan tanaani lubbuuti jedhin jaaladha. Dalagachuun fedha. Ati lubbuuti hin taate mati. Suutaa deemu suutaatti akkamiidha. Loltee kutte. Maaliif bakka akkaan sitti qabeen finne ani maal jeen gusanitti ni beektaan jette anillee hin beekun jeen. Fi inni akkamitti icciitii waliin qabdanii nyaatanii wajjin hidhanii nyaanni namni kophaasaa lubbuu wanta barreef akkamitti mana kophaa jiraatan jette beektaa. Namni nyaanni kophaatti immoo akkamitti mana kophaa jirachuun tolteeti bakka inni itti gale beeknaan jettee armaan tan ni garsamu kan. Bakka kanatti gale. Haadha manaatiin moo haadha ijoolleetiin? Tayyib ati duuba ana akka lubbuu fiduuf irra. Ana amma beekaatiin dhiisamma isiitti bilbilu. Maaliif? Silkii homaa jaffatte. Kijiba isiitiin jibbe. Bulook firaa goote. Yoo feete dhufu arraan tana toleettee boruu hin dhufatti miti. Kanaafiin ani si jalaa callise malee yoo isin dhufu barbaadde qabdee fiduu dandeessi. Jechuun qabee fiduun rakkoon qabu miti. Amma ishee nuti jechuudha. Amma rakkinni guddaan kan jiru sibira. Hogguun akkana jiru rakkina biroo qabattee sun taane ati jechuudha haadha manaa ta'e tanaaf hayyamtee manni mana keetii tafaddal yookaan mana keetii seeni jetteeni mana silaa deebisuun gaa sibira turte torbaan kana gaanitis waan itti mashquulaa ni beekta. Walumaan jechuudha. Jechuun amma xaaxaa san hunda hin dandeenyuti. Silkii ta'e banadhu. Bilbiliif yoo san didde immoo silkiin harka jirti. Bilbiliif akkana bikka kanatti hin galee magaalaan ta'e isin beektu miti. Bikka kanatti hin galee kottu jeen. Kalas booda natti bilbilisa. Amma na bira bilbiliif. Akkam jechuudha. Akkam jechuun maali ta'u? Hayyi. Ati maan tana jechuudha. Xayyiib naan jetteetiin ooftee isin hogguu bilbileef naan jetta silkiin ta'e cufaadha. Isin ammoo as kana fudhattee manna dhufte maaliin jaa?
jaarsa kiyya kana jalaa anaa fi yeroo hanga olii qabnu durraa beeyti beektaa. Ammallee harkaa jirti. Waan takka sirraa argattu. Tayyib anarraa uma garuu dandeessu. Garuu mana isaan agarsiis jettee miti. Anamma gaa isinis beekadhu siin garsiisa yoo jeen dura hayyama sirraa barbaachisa. Kalaas itti bilbili qiyyaan oolu. Itti bilbili. Eewa. Dubbisiin. Tamam. Yoo ana bakka asii dadhabde sii daddarbitiisi. Jechuun beekamaadha kun haa. Maaliif kana dura jechuudha yeroo hedduu na bilbilti siin galcha jeeni walii gallee jirra. Kunoo bilbiltiin jira. Ayyaantu callisaa ta'a. Yoo fedhan kaaftu horisin. Laa. Amalli sii kan muune. Lakkoofsa kee ammaa irra gartee moo akka ajaa'ibaa kaafte. الوقت الحالي الرجاء المحاولة Sobduudhaa yoo nasin jawwee dhageessan. Laa irra deemna. Kanaan lakkoofsa. Jaatin takka. Yaa'oo askara na qopheessu jirtiin si'a. Askara qopheessu jirtiin si'a. Askarri waa takka siin godhu sodaati. Sodaati. Hello. Hello. Assalamu alaikum. Waalaikum salam. Akkam isaa ta'a nagaami? Nagaa fayyaadha. Reefu haa silkiin yaaddoodhaa cufa turteeti ammaan tana kun banneeti si bilbilu jirra. Dirqama narra gootee haayoo ati guufeetes siin dhahechuu dandeessa. Hidhaa tan biyya namaa keessatti kanattu biyya namaa jiraachuun hidhaadha ta'e sasutaddeeti maan dhufee yaaddoodhaan kun dubbisii bikkatti galtee sitti himii jeeni kun dirqamatti godhee sitti himaninu. Isa jaleenni maaliif duba bilbila na ilaa kaasu jite manni yookaan ijoolleen takka jaalayyeetiin dhaqee manni faati dallaa nama biraa bittatalee jiraawu. Baran hangamma kaasii bilbileen see'u torbaani siifis hin bilbille kaayi. Siifis hin bilbille kun silkiin isaatu cufa jirti amman bane. Ammaali bilbila hidhatare? Wallahi inni akkuma bilbilaa hidhatetti hulaas cufatee yaadaas namarraa cufatee kun akkanumatti taa'u jira. Akkas kaayite jaalaluma ta'eetiif yookaan hamiluma dhabe nama hamiletti godhuuti. Sumarraayi. Nagaa qaban ijoolleen nagaa qabdi. Isarraa yoo niif information fudhatiin ka jechuun nama dhibdiimi waa hedduunu. Ayo dubaan maa ta'anii dafa boruu bikkana jechuudha bikka ijoollee mana bikkannitti galananii garsiisa. Yaa abshir siin garsiisaniiti khalaas rakkoon qabu innis jechuun afaanis bakka itti galee kun haasitti himu na bira jira. Akkasiiti ati immoo jechuun rakkinni hundinuu sumarraa beektaa katana hunda fiddeessuma duraan isaadha na dhageeffadhu amma. Jechuun kaasuma tajoollee fi isa waliin ganneetee mana keessa dhiiftee kutteetu rakkina kana hunda fideeti. Alaa namni wallolee gadi deemuun turtu. Hayyee. Nama hundaa wallolee nama hundaa dogongora deemee makkum ammallee isinuma gara gale malee garan gallee biyyaatti horii qabannee isinii dubbiisee amma badii biyyaa miti bunti nu teessanii malee. Xayyib khalaas ammaan tana rakkinni jechuun duraanis haruma keetiin dhufeeti amma immoo garuu atis mana deebuudhaaf shaakali. Manni mana keeti siif hulaan banaadha jeetii yaadaan. Hulaan banaadha mana irraa kun ookotee qaranni deemee hin beeku maaliif shaakala jaan. Isin maqaa isa dubbiin jirti isuma wal gorfadhamee isin lachuutu waa kitaateef waa kitaateef. Hansaadaa teenya duba akkuma na beektu kana maal gaa jechuun wanni wal gorfannu kana maaltu jira minaaf inni beekte. Manatti namni akkanuma caaluma ji'a mana fa'aatii dhiisara yoo biraa itti galchee akkanuma mana gaa guurratee. Allaanu maaliif ibaa maaliif natti namni naagoo manarraa dhugaadha. Laa inni hedduu rakkina takka keessa ture bara arabaatutu mana haaree ijaaruu deema abbaa manaatiif bahi jeeni sangaa waliigaltee akka inni farramatis quba qabda duraanis bara kanatti karraa baatan quba qabda kaatis sanillee silaa gargaarsa godhuufi qabda turte wallaahi hedduu takka rakkatee ture garuummoo ammaaf. Yallaayyee hoyaddu.
السلام عليكم. وعليكم السلام. أكم. نجايا. بيا لما عليك قالوا من الراديو اللي تليفون اللي مدهون قالوا. تليفون يا رومان شارجر كادون دبير. شارج ما راهم ما يبغى يفوت. أنا بدو غير كلا مش شارج ما راهم خاص مرتبة بس شارج كذي. Mana ifaan qabne ittiin galee bar. أنا لما نبغى إني بانكون مقالة بدو غير كاني باجي كجانته. Kiraa firraa kafaluu dadhabeetiin firraa gara baadiyyaa galee bar. كذا دبدة باجي جالته. बादिया ले जा रहे थे मैंने मन्ने वाली आ रहे खराब कौन जाओ मालका Sumbilaa ashiree sun. अरे जब टेलीफोन है मालूम ना तो बोली ना लौट अंदर तो मैंने डटे मन्नी खा जीरा ना वो बिरा चिकले जीरा माल वक्त ना वो अरे फिर नती मिली है Manaa isin kireeffanne meeshaa xiyya nama biratti hin guure. Yaaddo khalaas ammoo waan kana naseeti ati riilii waan jira jechuudha tiyaasa hamaan taate maan jamaa gutsa saadaan dhageen khalaas waan dhugaatti haasa Kalaas mana harkadheetiin mana kireeffadhee galee bakka biraa. वो मालूम नती मिली है बार का मना करे पत्ते लगे थे जीरा अम्मो देखते रखे थे मना रखे जोड़ने लाले के लाले के ना Akkam ta'uun sitti masala. Marii waliin hin qabnu waan naafet. मारी वाली निकल तो बारा लालो ना बैठे मार मुझे तो जीरा मक्खिया लालो को मक्का मालूम नती मिली है जोले yaaddo amma bikka jirtu bikkatti galte itti mahaa Marii jaarsaa fi jaartii waliin qaban waliin hin qabnu naafet. Silaa waliin qabaannee ji'a 5 guutuu deemtee alamtee. Lindamna ke main mugitu jira lain mak kesan jira mugitu na timu kabda. Taasitti ni mamma. Amma na tin ta ga na berbade raji sikire ka mana tin ta. Rakkoo xiyyaa fi teetiif nama biraa hin qaqqabatin garuu wali. Na tin se manne se gal. Shaaraa ittiin hunda tamaaniin galle. Beektaa ji? Nde akon. saada shaaraa 82 bulookii sadaffaarra jirra bulookii sadaffaarra jirra khalaas naannoo sana gurufte naa bilbili siin garsiisa rakkoon qabu yoo inni si garsiisu baate jechuudha duraan ammoo hangammaa wanni nu seefanii hayyama isarraan arkanne saniif malee waan birootii miti saada ta'e Wala khair ma sha Allah. laati sa'aati gufee isa kana jettee askara nama fiddate askara nuti hin jeen siifin dhufa Ini dukan jasa ada tu jadi berapa barang dukan je. yalla yee tayyib tamam taate Lain kami dapat macam ni. ay ijoolleen amman tana raftee jirti mana kan keessa jirti raftee jirti na fakkaate akkas Gayaan ni lara kerja. inni galgala gizee nu rafeewu Allah ye baru betul lah. Kalau tu meeting ni. yalla yee akkasiiti haa nagatti Kalau tu dekat tu. laa rakkoon qabu wani ta'e cinqamuudhaati amma ishii atummaas askara mootummaa qofan dubbatin malee Baru bahagian aku nak. yalla yee nagatti hafuura nukutte Hanqa isii na cinqiteen isii cinqu malee isii manatti hin deebisu. Amma kana booda. Amma kana booda. Atillee wayita viidiyoo irraa maratu. Sagalee irraa maratu hin jira gadiin dhiisa jedhi ittiin buli. laa isiin bar sagaleen siraa'u amma nuti bar amma Amma yoo isiin mana kee dhuftees callisiitii kaameeraa kee dho'isi irraa mari. jechuun nama diddiiti garuu an ammoo hundaafuu jechuudha halli yookaan mala barbaanne jechuudha ati sibira ati sakeessa jechuudha hayyami manaas harkattee jirti mi alhamdulillahi waa hundi nu sirraawa isii mana deebifna ati imma Amma isii wanta kan gaafadha wali. atayyib maali wanni gaafata YouTube na wajjin dalaida. Jettiimi. aywa yoon dalagu YouTube na jettee wajjin dalaida. Hin dalagu jettiimi. Namaan na wajjin dalagutti waan itti dubbatta. Niin dubbadhoo itti achumatti hafti. Hin dubbadhu jennaan deebite. Si wajjin dalaga jennaan deebite. duuba yaaddomma fakkeenya isiin xayyib hin dalagu isaa jettu nama wajjin hin dalagu jettu sanis hin ta'u yoo jetteesi waan kana mana fiddee mari'achiisuudha malee bakkuma jiru sanitti himita kaa isiin ammaan tana achi teessee hayyamtu natti fakkaata maaliif karaa dheeraa nuun hin deemin karaa dheeraa miti karaa gabaabaa jechuudha maaliif isiidhaas mana deemnee jechuudha mana keessatti haa deebitu manatti haa galtu guyyaa 2-3 yookaan torbaan leetee si booda gaafanne jechuudha maaliif
Fagotti wal gaafachuu bakka teenyee saada waan kan wajji akkana wajji dareedda. Gartee jirti nama jechuudha. Jireenyi biyya Arabaa hangam takka kophaan akka namatti ulfaatu. Ilmaan yaaduu, jaarsa yaaduu, ijoollee yaaduu hangam takka namatti ulfaatu jechuudha. Jireenya biyya namaa kana danda'ee jirti jedhee yaadda du'a. Egaa biyya tana dhuftee isin ilmaan dhaltee yookaan ilmaan egaa ijoollee godhatte jechuudha seefiisiin addaan baatee ji'a shanii guyyaa shan buuteen beektu. Amma immoo jireenyi maal akka ta'e jechuudha argitee jirti. Isiifis barumsa ta'a. Asirratti jechuudha ni amantii jettee yaadda tana booda. Kalaas kan ilaalla. Ni ilaalla jechuudha. Atummaan haala ture viidiyoo xiqqishoo gabaabduu akka osoo walakkeessitee fi hordoftoota keenyaaf hedduu takka irraa baddee jirte yaaddoo namarraa warra si hordofanirraa yaaddoon isa badeeyanii gara keessaatti namoota hedduu si gaafachaa jiranii nama si jaalatu baagaman waan uume waan jettuun. Daawwattoota hordoftoota keenyaa baay'ee takka isiniin jaaladha na jaalattanii rabbis na jaalatu waaqayyo gooftaan isin na jaalatu yeroo baay'ee kan namoonni keenya yeroonan waaqayyo gooftaan yoonan jedhu maaliif waaqa jettuu nan jettan wanni nin kana jedhuuf rabbi isin haa jaalatu isinis jedhe warroota immoo amantii waaqeffataa hordofaniinis waaqayyo gooftaan isin haa jaalatu jedheen kanaaf kun waan rakkoo fiduun qabu tokkollee kana waan ta'eef waan akkasitti isinis walitti hin aarinaadha ani isinin jaaladha na jaalattanii nin beeka rakkoon keessan rakkoo kiyyaa rakkoon kiyyan rakkoo keessanii isin jechuu barbaadeeti naaf jiraadha horaa bulaa maaltti dhaammatta. Egaa wanni itti dhaammadhu hin jiru harma fakkaata jechuudha waan hordoftaniif waan wajjin turtaniif baay'ee galatoomudha bakkuma jirtanitti nageenyi isiniif haa baay'atu.